mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadummaa uummataa mirkaneessuuf sochii taasisaa jiruun tajaajilli si'ataa fi qaqqabamaan gandatti akka kennamuu fi tajaajilli iddoo tokko akka kennamu taasisee jira. Hawaasni tajaajila si'ataa fi qulqulluu dhabuudhaan gaafii haqummaan tajaajilamuu gaafata. Mootummaanis tajaajila saffisiisuun guddina dinagdee damdaneessaa fiduuf hojjechuu irratti argama. Caasaan gandaa yeroo duraanii uummanni achitti ganda jiru keessatti fayyadamuudhaaf yookiin koree san argachuu dhabuu danda'a. Deddeebiin hedduun dhimma ofii fixachuu hin dandeenye ture. Itti dhiyeennaan ammoo caasaan koreen ganda amma aanaa irraa ramadameetiin caasaan achi jiru sun dhimma uummataa qulqulleessuudhaan yookiin fala kaayuudhaan achitti battalatti dhimma ofii gabaabsataa turan. Kuni ammoo baasii bu'aa ceehii hedduu gabaabsee jira. Akkasumaanis galii mootummaa kana galchuudhaaf caasaan duraanii nagahee waajjira maamaadaa irraa fudhataniitiin yoo gabbu'an mallaqa sanuu sassaabanii yeroodhaan galchuu osoo qaban parsantiin itti herreegamaa ture. Inni kun ammoo akka uummataatitti akka caasaa gandaa yookiin koree amma gadi bu'eetitti yeroodhaan sassaabameetiin galiin mootummaa osoo hin qisaasamin battalumatti uummata kennaa tajaajila kennaniit faayidaa mootummaallee buusaa jiraachuu isaanii kanuma irratti ibsuu barbaada. Hojjetaan mootummaa guyyaa shanan iyyuu tajaajila kennuu qaba taa'ee hooggansi siyaasaa nageenya waan hoogganuuf piroojeektii waan hoogganuuf uummatas mariisuu waan qabuuf jennee sa'aatiin hojii hooggansa siyaasaa torban keessaa guyyaa torba keessaa guyyaa afur hojiiwwan sila jennee fi guyyaa sadi tajaajila kennuu jennee wiixata roobii jimaata. Namni wiixata roobii jimaata hooggansi siyaasaa sadarkaa adda addaatti jiru daayirektarri jiru biiroo taa'ee tajaajila kennu taanaan hin ari'amaa jechuudha waan biraan ta'u. Kanaaf murtaa'ee jira miidiyaa kan hordofee saaxiluu qaba. Hojjettoonni miseensuun caffee kana hordofanii saaxiluu kana goonee tajaajila irratti dafnee sirreessuu qaba. Tajaajila irratti dafnee sirreessuu kan qabnuuf uummanni keenya waan komatu qofaatiin tajaajila haga sirreessineedha misooma keenya argachuu kan danda'u. Tajaajila yoo fooyyessine misooma ariifachuu hin danda'u. Gonkumaa hin danda'u. Maaliif waa hundumtuu mootummaa biratti hidhamee jira. Lafti mootummaa bira jira. Investimentiin waa hundi koo mootummaa bira jira. Mootummaan yoo socho'in ala maaf socho'uu danda'a. Waatti tokko socho'uu hin danda'u biyya kana keessatti. Kanaaf tajaajila fooyyessuun dhimma jiraachuu dhabuuti mootummaa keenya. Rakkoon kun bu'uurarraa akka hiikamuuf mootummaan kenna tajaajila si'ataa fi qaqqabamaan akka kennamuuf gandoota hundatti gadi buusuun gaafiin uummataa akka deebi'u taasifamaa jira. Uummanni keenya qara ganda irraa dhimma tokko fixachuudhaaf bu'aa ceehii gannaa bona deemaa turan. Yoo deemanillee ammoo koree gandaa sana argataniif dhimma ofii fixachuu osoo qaban fixataa dhabuudhaan baasitti saaxilamaa turan. Amma ammoo caasaan gandaa keessatti ramadameetiin aanaa irraa ramadamee bakka san jiru battalumatti ka bulchiinsaaf nageenyaallee bulchaanillee akkasumatti haala tokko tokkoon dhimma isaanii battalumatti fixaa jiran. Kennis tajaajilaa dur faffaca'aa ture iddoo tokkotti kennuun itti quufinsi hawaasaa akka dabaluu fi dadhabbii irraa bilisa akka ta'an taasisee jira. Kenninsi tajaajila iddoo tokko gaaddisa uummataati. Asin dura kenninsi tajaajila akkaataa jedhame osoo hin taane faffaca'aa kan ture. Amma yeroo amma gaaddisa iddoo tokkootitti yeroo qusachuudhaan teknooloojiin kan deeggaramee fi akkasumas qisaasama yeroo garagaratti qara uummanni keenya wanna ta'e ittiin quufne yeroo amma deebiin gahaan iddoo tokkotti kurfaa'ee kan kennamaaruu fi deebii argataa jiru jechuudha. Kana hojjannu tokko teknooloojiin deeggaramee faffaca'aa miti. Hannaafis kakaraa cufookaa kan hin saaxille ta'u uummata keenya. Fakkeenyaaf deddeebi'aa jira. Namni kolootti abbaan dhimma maalii jedhee bittanneessaa ture yookaan deddeebisaa ture. Amma iddoo kenniinsi tajaajila iddoo tokko gaaddisa iddoo tokkotti hanga deebi'e uummanni keenya baay'ee itti quufeera. Ittiin booneeraas deebii argateerallee. Rakkataa kan ture seektara garaagaraatiitti amma haga kurfaa'e akka gaariitti uummanni keenya itti quufee gammadaa kan nu biraa deemaa jiru hawaasa keenya biraa bakka seektara hundaa irratti quufee kaba'aaru malee komatee kaba'aaru. Armaan dura namni waan tokko fayyadamuuf himannaa tokko himachuuf maallaqa baasee diinagdee ofii qisaasessee gandarraa hanga aanaatti dhufaa jechuudha.
inni sun karaa kamiin hiikkatee jira karaa mana murtii gandaatiin mana murtii aadaa jedhee ummanni keenya achumatti afaan ofiitiin wal himachuun jaarsa biyyaatiin akka hiikkatu taasisuun mataan isaa diinagdees ni hir'isee jechuudha. Siyaasa keessatti immoo nageenyummaa fide jechuudha. Nageenyaan karaa bifa aadaatiin kootu dhufee ummataatiin rakkoo fi rakkate san akka hiikkachuu danda'u inni kun badhaadhina jechuudha. Gandoota baadiyyaa fi magaalaatti tajaajilli gad bu'ee kennamuunsaa rakkoo baasii garagaraatiif saaxilamuu fi dadhabbii kanaan dura ture akka isaaniif hiike jiraattonnis ni dubbatu. Kenniinsi tajaajila iddoo tokko baay'ee gaariidha. Mootummaan akkasitti yaadeetiin waan kana tajaajila ummata saffisaa akka kennamu tajaajila iddoo tokkotti fiduu waajjiroota walii caccabsuun baay'ee bu'aa guddaa qaba. Maamila hin keessummaa abbaan dhimmaa hin tajaajilamaa malaammaltummaan hin badaa baasiin xiqqeessaa rakkoolee adda addaa qisaasama baajetaa rakkoolee adda addaa furtuu ta'aa hin fura. Kanaafuu tajaajila iddoo tokkotti fiduun kun baay'ee mootummaan itti yaadeetiin muuxannaa guddaadha itti yaadeetiin labsii kana gadi buusuun isaa waan guddaa uummanni keenya ittiin tajaajilatee waan guddaa saffisaan ittiin tajaajilateetiin waan guddaa argateera. Mootummaan amma itti deemaa jiru kun waan gaariidha jedhee yaada. Maaliif waan gaariidha jedha? Namni iddoo tokkotti olii gad fiigu tokko qacamaa ba'ee tokko dodolaa dhufee yoo jedhe misoomni hin argamu. Iddoo tokko walitti dhufee yoo waan tokko uume jijjiirama guddatu argama bu'a qabeessa jedhee yaada. Maaliif namni asii ka'ee achi dhaquurra asitti walitti dhufee yaada isaa wal jijjiiree yeroo isaallee hin qusata hojiifillee hin taffisaa hojii gaariidha. Mootummaan waan san cimsee itti nuu deemee iddoo ofii jiru sanitti waan barbaachisu gurmeessanii yoo itti deeman bu'a qabeessa jedhee yaada. Fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojii hojjetamaa tureen bu'aan hedduun galmaa'ee jira. Akka armaan duraa san namni hooggansa soqachuuf bulchaa aanaa qofa soqachuuf baasii baasuun sadarkaa aanaa dhufuun hafee jira jechuudha. Dhimmi akka waliin wal qabatu gama waajjira poolisaatiif barbaadamoo jiraatu waajjirri poolisii achuma cina banamee jira. Yakka waliin kan wal qabatu hariiroon qofa alallee yakkaan kan laallamu karaa waajjira poolisii ummataatiif waajjirri mataa isaa sadarkaa aanaatti akka dhaabbate sanitti achitti dhaabatamee tajaajila iddoo tokko uummanni keenya achumatti argataa jira jechuudha. Hojii amma eegalame daraan guddisuun mootummaan kutannoon hojjechuu irratti argama.